paaspoortiin haaroonni gartee ammaan tana mootummaan beeksisa godhaa jiru kuni namaaf kan namaa jiraayee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota yaasuu biraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin biraa gaatu. Yeroo dabaree waa'ee paaspoortii wal qabatee viidiyoo tokko isiniif gadhiisin ture. Viidiyoo sanarratti immoo namoonni tokko tokko gartee viidiyoo sana hin galiniif jira. Arraan tana immoo waa'ee paaspoortii wal qabatee waa'ee gartee torbee kana sooshaal miidiyaa gubbaarra deemaa jiru keessaa fi alaanas waan gartee nama tokko tokkoof galee namoota gartee tokko tokkoof gartee waan hin galin waan gartee ifa hin ta'in isiniif qabadheetiin jira. Yuutuubii yaasuu biraa isa lamaffaa kana irra galaatii sabskiraayib godhamaa taadha. Namoonni gartee sabskiraayib godhanii gama yuutuubii kananis yeroo hundaa waan gartee isin fayyadu waan gartee qabatama isiniif hin gadhiisa. Asinis na hordofuu hin dagatina jechuudha. Akkuma beekamu egaa torbeen kun torbee gartee paaspoortii ture jechuudha. Kana dhugaan jiru kana dura mootummaan gartee paaspoortii kana kafaltii baay'eedhaan sharafa gartee biyya alaatiin sharafa gartee dura alaatiin biyya alaatti Faransaadhaatti jechuudha. Paaspoortiin Itoophiyaadha gartee attamamee piriinti ta'ee hara biyyaa galaa jechuudha. Innummaan sanuu gartee yeroo takka takka ni tura. Wanni harka namaa jiru takka yeroo takka takka yeroo itti barbaadetti si bira ga'uu dhiisuu dandeessa jechuudha. Akkasuma gartee sharafa biyya alaatii wajjinis wal qabate kana wajjin mootummaan gartee dhiphataa ture jechuudha. Waan kana gartee hambisuu qabnaa jee mootummaanis akkuma gartee egaa sooshaal miidiyaa gubbaarratti dhagaa turtan sharafa biyya alaa gartee hambisne waan kana gartee biyya keessatti gartee yoo oomishne hooyi waan jiru koompaanii gartee Jaappaan wajjin walii galanii mootummaa Itoophiyaa gartee sheeringii gartee fudhatee paaspoortiidhaa fi akkasuma gartee fiizaa walumaagalatti gartee fiizaadhaa fi waraqoota gartee waraqaa gartee garaagaraa tan gartee duraalaan gartee alarraa galchan akka gartee biyyatti hojjetamu irratti walii galanii dhumarra gahanii ammaan tana torbee kana keessa jechuudha. Mootummaan kana booda paaspoortii alarraa hin galchinu halas biyya keessatti gartee hunoo hojjennee jirra. Kana booda kan gartee meediin Itoophiyaa ta'e kan gartee mootummaan Itoophiyaatti gartee ulaagaa ifii fedhutti gartee qopheessee asumatti kan hojjetame uummataaf dhiyeessinee dadhabbii gartee sharafa alaallee gartee firraa hambisnaa waan jiru qabatee dhufe jechuudha. Kana wal qabatee namoonni hedduun gartee nuti paaspoortii keenya ka duraan qabnu akkam goonaa biyya alaa jirra akkam taanaa akkamitti jijjiirannaa jeen namoonni hedduun gartee kana yaaddate jechuudha. Inni kuni tokkoffaarratti paaspoortiin gartee isa kana Faransaadhaaf dalagaa biyya Faransaatti gartee dalagamee akkuma isin jee biyya Faransaatti dalagamee sharafa alaatiin Itoophiyaadhaaf galaa jechuudha. Akkasuma gartee fiizaa garaagaraa wajjin. Garaagarummaan gartee paaspoortii kanaatii fi paaspoortii gartee amma gartee mootummaan beeksisa godhee garaagarummaa baay'ee gidduu jira. Paaspoortiin gartee inni kuni waraqaadha. Akkuma gartee kanatti waraqaadha. Waraqaa tanarratti jechuudha fakkeenyaaf fuula gartee kanarratti bishaan xiqqishuma gartee tuqee yookaan immoo xiqqishuma gartee yoo kasoo luqutee ati paaspoortii kanaan airpoortii dabruu hin dandeessu. Maaliif maashinni siif hin dubbisu. Maashinni siif hin dubbisu jechuudha. Dirqama gartee paaspoortii kana deemtee haaratti jijjiiruu qabdaa jechuudha. Waraqaan kun salphatti bada. Salphatti gartee yoo gartee hin eegne yoo hin eegganne salphatti harkatti badaa jechuudha. Walumaagalatti tabalaashaa akka jaansan. Garuu paaspoortiin ammaan tana kan gartee ammaan tana mootummaan gartee qopheessine jirra. Paaspoortii gartee addunyaan yeroo ammaan tana gartee itti fayyadamaa jirtu jechuudha. Maaliif biyyi hundinuu ammaan tana sarqabdi. Paaspoortiin amma gartee mootummaan qopheessu jiru kuni elektirooniksiidha. Paaspoortii gartee istaandardii eeggatee laast akka gartee makiinaa laast moodel hin jedhanii paaspoortii gartee laastidha jechuudha. Addunyaa irratti amma yeroo ammaan tana biyyoonni gartee paaspoortii gartee amma Itoophiyaan gartee ni qabnaa qopheessina jettu kana biyyoonni qaban muraasa. Biyyoota gartee akka Ameerikaan amma paaspoortiin Ameerikaan amma isin qabdu kana wajjin gartee garaagarummaa baay'ee hin qaban. Xiqquma gartee Ameerikaan paaspoortii gamma Itoophiyaan qopheessina jettu kana amma yeroo dhiyootti jijjiirtee fi amma xiqqishu gartee irra ol kaa qopheessite jechuudha Ameerikaan ammaan tana. Garuu paaspoortii gartee amma Itoophiyaan gartee mootummaan ammaan tana qopheesse kana wanni gartee adda isa godhu
keessatti gartee lakkoofsota gartee sirriidha, lakkoofsa gartee misxiraa jechuudha, lakkoofsa gartee dhoksaadha, baay'ee keessa jira jechuudha. Kana keessa kanneen keessa jechuudha lakkoofsa gartee misxiraa gartee baay'eedha jira jechuudha salphatti. Waan baay'ee gartee osoo gartee fuula keessaa kana hin banne paaspoortii haaraa mootummaan beeksisa kana jechuudha. Osoo hin banne asuma gubbaarratti bakka gartee warqeedha kanaa fi ililliidha kanatti akka garteen orjinaala ta'e maashinni salphatti harkataa jechuudha. Osoo gartee keessa banee hin rakkanne jechuudha. Maaliif maashinni gartee kana dubbisuudhaaf yeroo baay'ee gartee itti rigeeti akkasitti daataa kan ka'e eenyu akka taate maalummaa kan ka'e baruu danda'a isa kanarratti. Isa gartee ammaan tana mootummaan ammaan tana beeksisa kana salphate jechuudha. Osoo gartee keessaa banee hin banne akkanumatti kanumaanii maashina dura qabaa. Maashina tokkumatti eenyummaa keetii fi maalummaan kee hunda adda baraa jechuudha. Inni biraa keessatti turistootaaf fakkeenyaaf akka gartee magaalaa Harar, Aksuum, maal kanneen jechuudha. Bakka gartee Itoophiyaan biyyi teenya gartee ni qabdii jedhamu hunda of keessaa qabaachuu. Fiizaa kana gubbaarratti fakkeenyaaf yoo Harar asirra jirti ana maqaa qabeen jiru inshaallah gaafaan gartee jijjiire isinin garsiisa garuu ammaaf kanumaan fayyadama. Asirraa waan baay'ee qabaachuu magaalatti xiqqoo dhiifama qabee asirraa waan baay'ee qabaachuu paaspoortiin ammaan tana agartee ammaan mootummaan beeksisa jiru. Abbummaan fedhee jechuudha feekii paaspoortii feekiidhaan paaspoortii amma mootummaan baase kana akka feekitti gartee itti fayyadamee yookaan immoo nama gartee si fakkaatu tahee ittiin deemuu hin danda'u jechuudha. Neevar hin danda'u jechuudha. Paaspoortii isa kanaan yeroo baay'ee jechuudha namni gartee ana fakkaatu yeroo baay'ee agartee namni gartee wal fakkaatu ittiin deemuu jira feekii fayyadamee jechuudha. Maaliif feekiin meebii gartee kanaan dalagamuu danda'a. Kanaan feekiin ni dalagama. Garuu isa gartee ammaan kana feekiin dalagamullee garuu ni qaba boodarra numa qabama bara. Asirraa fakkeenyaaf airpoortii Itoophiyaa kana dabre bakka itti deemutti numa qabama. Maaliif wanni sobaa gartee sin dabarsitu bakka ati barbaadde san dhibbaan dhibba sin geessitu numa qabamte. Garuu paaspoortii gartee isa haaraa gartee mootummaan qopheesse kanaan kan gartee istaandardii eeggatee hannarraa gartee bilisa feekiin gartee dalagamuu hin danda'u baay'ee gartee sikuriitiidha. Sikuriitii kan jiru if eeggannoon gartee haguutamee paaspoortii addaati yeroo dabalee gartee isin faashin ture salphatti gartee biyya keessaa argataa jechuudha. Akka duritti gartee paaspoortiin hin jiru arra deebii torbee kaan deebii maal deebii jaamtee hin rakkattu. Maaliif gaafa jalqaba paaspoortiiwwan gartee alaagaloocha paaspoortii hin qabnu finne jirraa saniifuu janiifa nama deddeebisu turan. Fuulduraaf immoo wanni akkasii nafa. Inni bira dabalata kan amma isa kanarraa waggaa tokko fayyadameen jira. Waggaa meeqaan naafe waggaa afurin naafe. Hanga gartee waggaa afuran kana ani irraa fixadhutti naaf dalagaa jechuudha. Paaspoortiin kaan bahullee ni dalagaa jechuudha. Rakkoo takka illee hin qabu. Yoo waggaan tokkorra naafe waggaa tokko isin gartee hangaan fixutti bakkaan fedhatiin deemuu ni danda'a rakkoo hin qabu. Hoggaan fixe immoo hoggaan gartee waggaan irraa qabu yeroon fixe yeroon xumure deemee ekspaardii ta'ee jira waan ekspaardii ta'ee jecha deemee jijjiiradha. Yeroon jijjiiru sani paaspoortii gartee amma isaan haaraa mootummaan gadhiisan jechuudha kana yeroo sannaaf kan danda'anii jechuudha. Egalami paaspoortiin gartee amma isin qabdan kuni hanga ekspaardii ta'uu hanga gartee guyyaan gartee irraa dhumutti isiniif dalagaa rakkoo takkallee hin qabu jechuudha magaalatti. Rakkoo hin qabu. Namoonni hedduun ammoo kana wal qabatee ani biyya alaatiin jira yookaan biyya arabaatiin jira yookaan Awurooppaan jira Ameerikaan jira Kanadaan jira paaspoortii kiyya dhumee jira yookaan nama paaspoortii isa gartee amma mootummaan baase kana akkamittiin argachuu danda'a namoonni jettan namoonni warri beeku ni beektan rakkoon qabu warri hin beekne immoo warri gartee isiniif hin galin jechuudha warri gartee isin hin hubatin paaspoortiin qabdan hanga gartee ekspaardii ta'utti isiniif dalaga rakkoo takka illee hin qabu. Yeroo isinirraa ekspaardii ta'e dhume imbaasii Itoophiyaadhaa biyya isin jirtan dheeyxanii
paaspoortii gaafachuu dandeessan jijjiirraa jechuudha. Haaromfachuudhaaf imbaasii deemtanii gaafachuu dandeessan. Yoo onlaayinaa ta'e immoo onlaayinaanis gartee ordora gaafachuu onlaayinaa guuttanii gaafachuu dandeessan bakka jirtanirraa jechuudha. Imbaasii gama daayirektii jechuudha migireeshinii Itoophiyaa gaafatanii migireeshinii Itoophiyaadhaa seera eeggatanii jechuudha. DHL gartee bakka jirtanitti isiniif erguu danda'a jechuudha. San gartee biyya isin jirtanii murteessaadha. Fakkeenyaaf ammoo yoo gartee paaspoortiin kan kee kana guyyaan dhumaa jennu ati Suudii teessee yookaan Dubaay teessee haaromfachuu feeta. Atis jirta natti argitan ani immoo as taa'ee siif haaromsuu ni danda'a. Onlaayina si guutee siif haaromsuu ni danda'a jechuudha biyya keessatti. Garuu paaspoortii yeroo paaspoortiin bahee ani fuudhuu hin danda'u jechuudha. Maaliif natti hin kennan? Ani onlaayina si guute birrii natti argitee si kafalee si guute garuu guyyaa paaspoortiin bahee ati malee namni fuudhuu danda'u hin jiru. Yoo gartee wukiilina naaf kennite yoo gartee haadha keetiif yookaan abbaa keetiif obboleessa keetiif nama gartee wayitiif wukiilina kennite namni sanii wukiilina gartee paaspoortiidhaan wal qabattu yoo kennitee fi namni san dhufee si fuudhuu danda'a. Fuudhee DHL si erguu danda'a. Kan sanachi feetu Ameerikaa jiraadhu, feetu biyya Arabaa jiraadhu, feetu gartee bakka ifti jiraadhu. Natti argitee ani birrii si kafalee onlaayina siif hin guutu. Garuu paaspoortii yoo bahee yoo wukiilina hin qabaatin ani baasee si erguu danda'u jechuudha. Ati ammoo fakkeenyaaf Dubaay jirta ani asitti dhufee yeroo gubuu hin fedhu jettee paaspoortii kan kee if dura gartee guuttee maallaqa kafaltee if dura guuttee gaafa dhuftu gaafa gartee biyya dhuftu paaspoortiin keessa laphatti fudhachuu dandeessaa jechuudha. Maaliif ololii gartee si dura guutamee jira duraan qabdaa si dura si guutamee jira maallaqa kafaltee jirta. Paaspoortiin kee baanaan migireeshinii dhayitee waraqaa gartee baallamaatiin keetii fudhachuu dandeessa. Akkasii jechuudha. Amma namoonni baay'een paaspoortii naa baasii naa ergii hin ta'u. Tokkoffaa ammoo namoonni hedduun gartee paaspoortii yeroo hundaa jechuudha. Yoo paaspoortii hin qabaanne yeroo hedduu gartee waa'ee paaspoortii irra deddeebi'a maaliif namoonni keenya hedduun gartee na gaafata. Warri beekanii rakkoon qabu garuu nama keenya gartee hedduu gartee waa'ee paaspoortii kana gartee hin galleeffee jira. Paaspoortii si ati hin jirre paaspoortii jalqaba gartee baafachuudhaaf maal barbaachisa? Dhiifama waraqaa eenyummaatii fi kaardii dhalootaa san qabattee onlaayinaa guuttee guyyaa bal'ama dhaqee ishaaraa kennitee feetu ashokkaayee feetu gartee kan turaa fudhattaa jechuudha. Garuu ati biyya namaa teessee osoo gartee watan asii gartee baharaan deemtee Suudii teessee paaspoortiin qabuuti gartee birrii hanga fedhe siif hin kafalaatii yookaan immoo Jarman teessee yookaan immoo Faransaa teessee asii Libiyaadhaan deemtee maallaqa hanga fedhe siif hin kennaatii paaspoortii naa baasii na argii warra jiru jira. Waraqaa eenyummaadhaa gandiraanii baafata rakkoon qabu. Garuu paaspoortiin wanni kas jedhamu hin dalagu hin danda'amu jechuudha. Maaliif paaspoortii jechuun gartee waan salphaati miti. Ati argamtee jechuudha paaspoortii dura hin qabaanne argamteeti ishaaraa kennitee ija kennitee san booda wanni kan kee hundi ishaaraa kee hundi mirkanaa'ee paaspoortiin sii kennama. Si hin jirre maallaqa hanga feete qabaattee si hin jirre paaspoortiin siif hin kennamu jechuudha. Garuu yoo gartee imbaasii Itoophiyaadhaa kan Jarman jirtu, Faransaa jirtu yookaan Suudii jirtu dheeyitee qaamaan argamtee jechuudha. Seerri yeroo irraa yerootti wal dhaba. Argamtee ulaagaa gartee jirtu guuttee ishaaraa achumatti imbaasiin sirraa fuuti. Kana sirraa fuuti ijaan qaban fakkaata. Kana sirraa fuudhanii achirraa imbaasiin Itoophiyaadhaa gara immigireeshinii biyyatti ergiti. Akkasii paaspoortiin si ergamuu danda'a. Sun kun seera qabeessaa jechuudha. Imbaasiin eeggatee imbaasiin if eeggannoon gartee guutee immigireeshinii gartee biyya jirus imbaasii hordofeeti. Imbaasiin gartee waan mirkaneeffatee jirtu jecha imbaasiitti amanee amantummaa imbaasiitiin akkasitti si ergaa jechuudha. Paaspoortii sitti erga. Ati imbaasii irra deemtee fudhataa jechuudha. Kun egaa waan gartee duraanitti sitti himan. Waan amma garuu wanni akkasii waan jiru natti fakkaatu hin jiru. Hin jiru amma wanni akkasii. Kun akkasii. Garuu si hin jirre wayi waraqaa eenyummaati paaspoortiin hin ta'u. Eeggannoo godhaa maallaqa nama hedduu kan nyaadhame. Dhufee na bu'aa bara. Yaasuu kanaan ta'e obboleessu narraa deemin jaanan. Narraa deemasi. Haye. Kuni waa'ee biyyummaadhaati ati waa'ee biyyaati akkamitti paaspoortii 100,000 ergitee akkamitti sii baasa jinniidha yeroo waraqaadha. Moo kaabinee gandaa irraa sii fida paaspoortii hin ta'u.
kuni khasaaraa waan hin taane jechuudha. Of eeggannoo godhaadha. Inni biraa gatii paaspoortii. Gatiin paaspoortiidha yeroo dabala isin himin ture. Inni kun fakkeenyaaf kan guyyaa lama yoo inni fudhatte kan akaawuntii mootummaarra kaashii daayirektii galu osoo gartee qarshiin takka irraa hin hiranne akaawuntii mootummaarra ka galu kan guyyaa lama 25,000. 25,000 saafii qarshiin takka hin hirattu jechuudha. Garuu ni jira miti namni gartee olaanaa ishee guutu 5,000 fudhata. Biyya tana wanni gartee dallaalli keessa hin jirre hin jirtu kuma isin jee. Walitti meeqa dhufare 30,000 yookaan 29,000 akkasi kan guyyaa lama jechuudha. Garuu mootummaan akaawuntii mootummaa galu 25,000 saafii gala. Kan guyyaa shanii hoo? Kan guyyaa shanii 20,000 kan akaawuntii mootummaa galu qarshiin takka osoo gartee irraa hin hiranne jechuudha. Garuu warra isii guutu 5,000 fudhata 4,500 akka naannoo fudhata. Walumagalaatti 25,000. 25,000 kan guyyaa shaniiti jechuudha. Kan mootummaa galu 20,000 gurra isin carawu. Ani waan magaalaa keessa deemu maaliif namni online isii guutu bila isii guutu maallaqa kana isin jaa. Kun akkas jechuudha. Kan noormaallee madabanyaan jechuudha. Noormaallee gartee noormaala. Inni 5,000 warri isii guutu immoo 500 yookaan immoo 1,000 akka sirraa fudhata 6,000 jechuudha. Kuni ji'a 3-4-5 jaalle fudhachuuf hangas takka turuu danda'a. Hangas takka turuu danda'a. Yoo gartee immoo haaromsuu ta'e paaspoortii qabda. Yoo noormaala gartee haaromsuu ta'e meeqa? Noormaala haaromsuun 5,000 warra sii guutuu wajjin 5,500 6,000 naannoo kana haaromsuun. Yoo as chokkaayii ta'e as chokkaayin sanu guyyaa lama taanaan haaromsu taanaan 25,000 kan mootummaadha akaawuntii mootummaa galu. Kan warra sii guutuu immoo qobattee kana taafachuu. Kana wal qabatee paaspoortiin waa'ee gartee paaspoortii wal qabatee rakkoon takka illee hin jirtu jechuudha ammaan tana. Rakkoon takka hin jiru. Atummaan gartee feekii if eeggattee maaliif waraqaa gandarraa yeroo baastu kaardii dhaloota gandarraa yeroo baafatte kuni mirkanoonnaan watakka waa'ee paaspoortii wal qabatee mootummaan maal na godhee mootummaan gartee paaspoortiin kannu maaliin ta'e rakkoon dhaabbatee jira. Mootummaan ati ulaagaa guunnaan birri qabannaan hoo guyyaa lama feetaa hoo guyyaa shan feetaa hoo si kannu qofa. Rakkoon hin jiru. Garuu paaspoortiin haaroonni gartee ammaan tana mootummaan beeksisa godhaa jiru kuni namaaf kan namaa jiraayee nama ejjee hedduu nu gaafatee jira. Kuni mootummaan ammaan tana ifa godhe malee kana booda gartee biyya alaatti hin galchinuu asitti eegallee jirraa jee malee hojiirra namaaf kan namuu hin eegalle. Dhaggeeffadha asirratti. Namaaf kan namuu hin eegalle jechuudha. Ammaan tana mootummaan gartee kanuma gartee duraan biyya alaarraa galche isa kana kannaa jira. Garuu ifiif oomishee ammaan tana mokkoru jira malee gabaadhaan gartee beeksisa as tawaaqu jira malee kan nuyi eegalle jechuudha. Meebi gartee ji'a jaha booda yookaan immoo waggaa tokko booda ifaan ifatti fudhachuu isin bira ga'uu danda'a. Ammaaf ammoo ka qabdan kuni hanga dhumutti hanga gartee guyyaan isaa irraa ekspaartii ta'utti ni hojjeta ni dalagaa jechuudha. Viidiyoo laan share godhaa yaasuu birraa yeroo hunda hordofuun dagatina. Inshallah Ramadana kana gartee rabbii nama irraa milkaa'u nu haa godhu nagaa rabbii nu haa soomasiisu. Nama gartee ani isinitti balleessee isin mufachiisee yookaan bilbila isin jalaa hin kaasne yookaan immoo isin mufachiisee dhiifama na godhaadha. Lakkoofsa kiyya gartee namni gaafatan duwwaa 9 duwwaa 57 50 56 namoonni gartee na gaafatan kanaan harkattan jechuudha. Duwwaa 9 duwwaa 57 50 56 yoo gartee gaaffiin isin dhuftu jiraatte kanaan harkattanii Ramadaan Kariim kullu aam wa antum bikhair inshallah nama Ramadana kana irraa milkaa'u nu haa godhu. Biyya teenya immoo rabbiin gartee nagaa nuuf haa godhu. Waa'ee gartee biyya teenya wal qabatee biyyi teenya tuni diina hedduu qabdi. Diina hedduu qabdi nuti gartee akka sabatti walitti diina biraallee gartee alaa fi keessaallee hedduu qabna. Kana wal qabatee
rabbiin gartee nagaa biyya keenyaaf haa buusu. Akkasii galtuma ulfaadhaa viidiyoo laayik shar godhaa. Ramadaan kariim kullaa wantu bikheer. Iid danganya bastaghfirullah. Assalaamu alaikum.